Tole waaqayyo isa ulfinaan addana na dhaabee ani immoo akka kootti meestii al tokko sabi waaqayyo kaatii waaqayyoon naa galateeffadha. Al tokko akkuma jedhame waaqayyo ulfina isaa agarsiisuuf wanta barbaade wanta fedhii isaatii raawwata. Anis guyyaa gaafa roobii jechuudha. Fayyaa makoo hojii ooleen galee nagumadha sa'aatii 11 walakkaatti obboleettii koo wajjin waajjiratti ol bashaqne gaafa sana gaafa barri waajjira kootii cufadhu gammanneen jedhee maqaa ishee waame baankii dhaquun dagadhe har'a boorsaa koo keessa toluttis baduttis birrii 10 bichaa jiraan jedheen waaqayyo jiraataadha homaan taatu amma boorittis gaanaan jette bakka ishee jedhi nagaan bule dheebee likki gaafuma safaratti gadi qajeelu naannoo kana na gube mataa koo. Gaafa na gubu alatti nama wajjin haasee kokkolfaa maxabachaan seene mana koo seenee uffata qayyaradhee mucaan koo akkas ta'a obboleettiin koo tokkos jiru nama 3 ta'anii mana keessa mataa koo as na gubaa innaan qorraa jedhan lakkii qorri qoodee naman gubu lakkiin jedheen achii booda asiif asiin na waraane taarikee qoricha mataanaa kennedheen parastaamolii liqimse daqiiqaa 5 hin guunne akkasitti fuula koo kanaa fuudhi keenan godhe bakka noossise. Achi booda hin kufte naan jedhanii daa'ima 2 bichaan maneera waan sin dhibu sila nama 3 turre isheen sun kushinaa seente isheen tokko immoo galte mana isheetti qeema keessa jechuudha. Gaafa kana daa'imi koo mammaa edheeyya maayyee edheeyya isheen sun fiiddee deemtee mucayyoo ishee kushinaa seente naa waamtee dhufte wanta ta'e sin beekne gaafa ofii kootti deebi'u durumayyuu na kuffisaa garuu ofitti na deebisa. Akka kanatti iji koo hin jaame warri gaafa sana hin jirre iji koo lammanuu jaame. Ijishee jaame laala. Qaamni koo kuni garuma kanaan akka jirutti paralaayizidii ta'e bakka ajajamuu dide miilli koo kuni. Najjatu siruu akka kanatti raafama. Irraafama harki koo kunis akkas godhataan bakka yeroon deemuu giffiitii jedhan yeroo halkan sa'aatii 4tti mana yaalaa. Mana yaalaa deemteetti. Mana yaalaa maal jedhe? Gaafa mana yaalaa nageessanii lamman isaan argu ture gaaroos. Manni yaalaa maayigiriinii dhadhee marfee na waraane. Giffiitis ta'e? Giffiitii dhiiguma hajuu wal qabatee ta'ee marfee naa kennee ciisisi dhiisaan banamaa naan jedhe. Homaan didee nan galee abbaa manaa kootti galgala. Barii yogguu dhuftu akkamitti dhufte gaafa dhufte? Gaafa dhufe abbaa manaan koo obboleessa koo wajjin wal lole. Obboleessi koo mana yaalaa geessi isin immoo waaqayyo jettu fooqirra dhaabbattee gaddaruuf darbattee waaqayyo na fayyisettaa jedhe. Isa wajjin wal lolanii hin deemtu har'a mana qalbeessaadhaan naan jedhe. Mucayyoo wayii isatti dhuftee fayyitee isheef dawwalee naan guyyaa fayyinaa jira geessi jette. Gaafa dhufni miilli koo kun cheerchii makana gaafa galu akkatti na jalatti xaxxafee siru. Suruma? Akkasitti xaxxafee akkatti qabanii na fidanii iji koo kunis afaan koo hin cufame bakka halkaan koo. Walitti hin ba'u. Gaafa sinasii waaqayyo dhimma keessan gidduu galeera du'aaf maraatummaa gidduu galeera jettan kana koo walitti na gube. Aslaala. Sagalee si erga waaqayyo. Guyyaa gaafa si ani isheen agarre. Hin argine akka gubaa'ee gara jirtu hin argine. Dhugaa jechuun hafuuraanis fooniinis hin argine. Waaqayyo garuu akkas naan jedha. Gidduu galeera. Akkasuma jedhi dubbannu naan jedha. Waasniin jedhu yoo amantan du'a booliin gara gidduu isinii gala waaqayyo. Mi amantiidhaan waaqayyo gidduu naa galeera jedhaa. Sabooddeesiif kadhatame. Achumaan nan kufee dhuftanii gaafa na kadhattan ofii kootti na deebisee garuu afaan koo giddumaan gargar qabaa turtan. Duutee maalan godhe? Iji koo lammanuu didee gargaarsa waaqayyoon isinirra ulfinni buleen dhufee bakka keessa koo akka bidda wayii bishaan wayii isnatti nammee miilli koo kun hin dide bakka siruu lafa qabachuu naa kadhattanii. Kot. Altat. Waaqayyo maal godheera? Umbarii sidaas kaa sabni isa kadhatu waaqayyo gidduu si galeera. Waaqayyo gidduu galeera. Asirratti eessisaanii. Harka ol kaas. Sagaleen guyyaa har'aa du'a sirra dabarseera. Abbaa mana naa hojjisa. Ijisee maal hin ta'u? Eegale hojii warraa galtee kuftee jaamti jirti. Kuftee jaamti. Hin argu. Ijinni kun hin argu. Hin argu. Qaamni gar tokkos hin hojjetu. Harka ishee miilli ishee tokkos hin dide. Deemuu dandeessu.
duruma abiddaan naa mul'atta. Har'a abiddaan naa mul'adhu. Jaamummaan kuni karaa ta'aaf. Iji ishee habana. Ameen. Harka ishee qaba. Ameen. Na ilaala. Isti gizee sadii haalleluuyaa jedhati. Hallelujah. Qabaasa. Jadi. Hallelujah. Jadi ammayyuu. Hallelujah. Jadi humna waaqaa sitti seena. Hallelujah. Jadi humna sitti seena. Hallelujah. Jadi ammayyuu. Hallelujah. Iyesuus gooftaadha jedhi. Yesus gooftaadha. As ilaalaas. Amma ija kee bani. Bani. Cufi isa kana. Cufa abbaan ta'u cufi. Cufi abbaan ta'u sirriitti. Isa kamtu nargu ture. Kanatti nargu. Kun meeqa? Tokko. Kunoo. Shan. Ameen. Ameen. Yesuus Kiristoosiif galata. Humna waaqummaa kee arganii kan beekanii wachaadha haa jedhanii. Harka ol kaas. Yesuus gidduu sii galeera. Gidduu sii galeera. Gidduu sii galeera. Gidduu sii galeera. Mee gidduu naa galeera jedha. Ka'ii daawwatamu. Deem. Deem. Iyyi gooftaadhaaf galata. Olchaadha 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 jali jali olchaadha 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 harka 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 humna waaqummaa kee arganii kan beekanii olchaadha haa jedhanii. Maalan jedhee Yesuus gidduu sii galeera. Kottu. Deem. Abbaan Kottu. Maal hojjete ishee? Waajjira bishaan hojjete. Achii galtee maal taate? Ani wajjin ture. Eh. Waajjira galtee mataan gubattee soofaa maraa kuftee jedhani. Ishee himti moo? Turre Adaamaatti hojjeta. Ani lonkomiidhaan hojjedha. Warra lonkomiitii? Iji kee na ilaale. Ilaala! Maafan hin faarfadhuure maafan maafan hin faarfadhuure maafan maafan hin faarfadhuure maafan abbaan korgaa gara koo anaaf gore ba'aa kolfaata sargaan irraa fuudhe maafan hin faarfadhuure abbaan korgaa gara koo anaaf gore ba'aa kolfaata sargaan irraa fuudhe maafan hin faarfadhuure maafan hin faarfadhuure maafan maafan hin faarfadhuure maafan maafan hin faarfadhuure maafan. Misiraacho arrabni koo dubbateera misiraacho dinonni koo kufaniiru biqilaacho mataa isaanii gadi qabeen irra deema mataa Waaqayyo turra na dhaabe Waaqayyo turra na dhaabe galataani Waaqayyo turra na dhaabe Waaqayyo turra na dhaabe kabajaani Waaqayyo turra na dhaabe. Ameen. Ameen. Kun warra ulfinaanii mana Waaqayyoo keessa dhaabadheera sabni Waaqayyo na galateeffadha. Harka ol kaasaa warra abdii qabneef Waaqayyo abdiidha. Ergaan isinii qaba na dhagaa. Hidhaa seexanaatiin rakkachaa kan jirtan. Osoo hojii keessan hojjettanii hidhaa seexanaatiin kan qabamtan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa keessan isinirraa hiikeera. Ani hiikameera jedha. Waa'ee isheetiif gooftaa galateeffannaa galanni siif haa ta'u.